Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hangaruma sagantaa kanaatti nu hojii turaanaaf feerraa kenna. Kuni biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattiiman gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gatii boba'aa murtaa'een alatti dachaadhaan gatii isaa dabaluudhaan yookaan gatii boba'aa dabaluudhaan gatii boba'aa qaaleessuun hawaasa rakkoo garaagaraatiif saaxilaa jiraachuu hawaasni bakkoota garaagaraa irraa maddeen odeeffannoo garaagaraatiif odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru guutuu isaa isin biraan kenna. Oduun itti aanu Jawaar Mohaammed iccitii yeroo dheeraaf dhokatee ture tokko baasee jira yookaan ifoomsee jira. Iccitiin Jawaar Mohaammed ifoomse kun maal inni qabadhee jira isin biraan gaha. Kibba lixa Shaggar aanaa toletti boombii mana barumsaa tokko keessatti hidhame dhohuudhaan barattoota irratti miidhaan dhaqqabuu maddeen odeeffannoo gabaasanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu fi injifannoo argatuu beeksisee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna guutuu oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif qabadhee jira guutuu oduu wajjin tura. Gatii murameen olitti gatii boba'aa dabaluudhaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hawaasa irratti dhiibbaan guddaan raawwatamaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti gatii boba'aa muramee olitti hanga dachaa gatii murameetti boba'aa irratti gatii dabaluun qaala'insa jireenyaa akkaan hammeessaa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraati godinaalee garaagaraa irraa himan ibsanii jiru. Seeraan ala gatii boba'aa dabaluudhaan qaala'insa gatii boba'aa uumame kana bakkoota garaagaraa irraa namoonni komii dhiyeeffatan jiru. Akkasumas seeraan ala gatii boba'aa dabaluudhaan qaala'insa gatii boba'aa uumame kana Jawaar Mohaammadis kan poosti godhe jira. Jawaar Mohaammed godina Bunnoo Baddellee aanaa Boorachaa irraa odeeffannoo isa dhaqqabe poosti kan godhe yoo ta'u gabaa tasgabbeessuu dhiisuudhaan gatii boba'aa seeraan ala dabaluudhaan aanaa Boorachaatti gatiin beenzilaa liitira tokko kan murame birrii 275 yoo ta'u yeroo ammaa kana aanichatti birrii 500 gurguramaa jiraachuu akkasumas gaazii adiin liitirri tokko birrii 275 kan ture seeraan ala gatii isaa dabaluudhaan birrii 500tti gurguramaa jiraachuu jiraattonni odeeffannoo Jawaarii kennaniin ifoomsanii jiru. Gatii naafxatii fi beenzilaa naannaa sanitti murtaa'e akka viidiyoo irratti argitan kana Jawaar Mohaammed ragaa isaa maxxansee jira. Gatii muramee fi murtaa'e kana bira dabruudhaan gatii boba'aa dabaluudhaan qaala'insa jireenyaa akkaan hammeessaa jiraachuu fi hawaasni rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Itti dabaluunis jiraattonni akka jedhanitti dhimma kana qaamni dhimmichi ilaallatu hordoffii barbaachisaa ta'e taasisuudhaan rakkoo kanaaf furmaata kaa'uu akka qabus waamichas taasisanii jiru gaafatanillee jiru. Rakkoon jimaa Harargee gabaa dhiyeessuu furmaata argachuu dadhabee jira. Makaaniin shiftaan gama kaaniin seera dahoo godhatuudhaan jimaan gabaaf dhiyaatu rakkoo garaagaraatiif saaxilamuun kasaaraa fi daldaltoota saaxilaa jira jedhamee jira. Konkolaattonni viidiyoo irratti argitan kun kan jimaa fe'an mataa haaraa bulanii sodaa shiftaatiif jechuudha. Yeroo ganama ka'anii Finfinnee gahan konkolaataan fe'umsaa guyyaa Finfinnee hin seenu seera jedhu dahoo godhatuudhaan naannoo Kooyyee Faccetti dhaabatuudhaan jimaa fe'amee oolee buluu hin dandeenye gabaaf dhiyeessuu akka hin dandeenye gufuu ta'e jechuudhaan komiin bal'aan ka'aa jira. Kallattiinis ta'ee alkallattiidhaan gochi daldaltoota jimaa irratti raawwatamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisuu fi kasaaraa guddaaf kan nu saaxile jechuudhaan daldaltoonni dubbatanii jiru. Oduun itti aanu kibba lixa Shaggar aanaa toletti mana barumsaa keessatti boombii hidhuudhaan boombiin dhoohee barattoota hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Kibba lixa Shaggar aanaa tole ganda Gololee fi Dansaa jedhamutti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kutaa 1 hanga 8 keessatti dursanii seenuudhaan boombii hidhuudhaan boombiin hidhame osoo hin beekin barattoonni tuttuquudhaan dhoohuudhaan barattoota 6 irratti miidhaa qaamaa dhaqqabsiise jechuudhaan miidiyaan arraata biyyoolessaa gabaasee jira. Dhoohinsa boombii kanaan barattoonni 6 madaa'uu ibsuudhaan barataan miidhaan lubbuu irra dhaqqabe hin jiru jechuudhaan arraanni biyyoolessaa gabaasee jira. Itti dabaluunis arraanni biyyoolessaa akka gabaasetti boombii kana kan hidhe garee maafaa 120 jedhamu akka ta'es himee jira. Oduun itti aanu Jawaar Mohaammed iccitii ajjechaa Amaanu'eel Wandimuu yeroo dheeraaf dhokatee ture ifoomsee jira.
Jawaar akka ifoomsetti Amaanu'eel Wandimuu marfata daandii magaalaa Dambidolloo irratti rashanamuun dura abbaan qabeenyaa kontiraaktarri Gammachuu Mangashaa yookaan immoo Gammee jedhamuun kan beekamu magaaluma Dambidolloo keessatti namoota birootiin rasaasan haleelamee ajjeefame jechuudhaan ibsa. Sababni Amaanu'eel Wandimuu qabamee itti ajjeefames nama abbaa qabeenyaa Gammachuu Mangashaa jedhamu kana isatu ajjeese jechuudhaan ture jechuun ibsa. Amaanu'eel Wandimuu immoo ajjechaa kanarraa wanti inni beekuu fi quba qabu hin jiru. Gammeen kan ajjeefame sababa wal dhabdee dantaa dinagdeetiin jedha Jawaar Mohammad. Inni kunis Gammeen daandii konkolaataa Dambidolloo Gaambeellaa hojjetuudhaaf caalbaasii mo'atee ture. Garuu namoonni booda isa ajjeesisan caalbaasii daandii kana ijaaruu kan tolchuu nama biraatiif kennuuf mallaqa nyaatanii turan. Namoota kana jechuun aangaa'ota mootummaati. Isaaniin kunneen Gammeen nurra darbuudhaan aangaa'ota mootummaa ol aanoo qabatuudhaan caalbaasii kana mo'ate jechuudhaan shakkanii turan jedha Jawaar. Kanaanis caalbaasii mo'ate sana akka dhiisu doorsisaa turan jechuudhaan ibsa. Innis namoota aangoo isaanii ol qaban waan abdateef isa kana dhiisuuf hayyamamaa hin taane. Inni ijjannoo isaa jijjiiruu waan dideef isarratti haleellaa raawwatuun kararraa qabuun haala mijeeffatuudhaaf murteeffatan. Haala kanaanis isa ajjeesanii kararraa qaban jechuudhaan ibsa Jawaar Mohammad. Jawaar itti dabaluunis aangaa'ota olaanoo naannoo Oromiyaa ajjeechaa Gammachuu keessa harka qaban eeree jira. Aangaa'onni mootummaa naannoo Oromiyaa olaanoon gocha kana eega raawwatanii booda sababa itti uumuudhaan badii inni hin qabneen Amaanu'eel Wandimuu akka waan inni ajjeesititti itti qabuudhaan lubbuu isaa galaafatu ibsa. Barreeffamni isaa dheeraa waan ta'eef kuni kan ani gabaabsedha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha giddu galaa fi akkasumas lixa Oromiyaatti tibba kana fufteedhaan lola bal'aa loltoota mootummaa waliin gaggeessaa turuu beeksisee jira. Lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun loltoota mootummaa hedduus booji'uun hedduus addunyaa kanarraa godaansee hedduus madeessuun miidhaa guddaa yookaan kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Loltoota mootummaa booji'aa ture hedduu isaanii tibba kana gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli ammas loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli cimaan gaggeeffamu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Aanaa Giddaa Ayyaanatti tibba kana lolli fufteedhaan gaggeeffamaa jiraachuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo gaafa waxabajjii 14 lola gaggeeffamee ture irrattis miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Gaafa waxabajjii 14 2026 guyyaa lama dura jechuudha. Aanaa Giddaa Ayyaana ganda dirree guddaa jedhamutti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuu isin hin geennee turre. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 15 2026 Aanaa Giddaa Ayyaana ganda gubbuu jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateenis miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Humna waraana PP magaalaa Giddaa irraa bobba'uudhaan reeffa loltoota gaafa guyyaa 14 ganda dirree guddatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwateen du'an kaasuudhaaf garas imalaa turte dursee haxxee hidhuudhaan eegee ganda guddaa jedhamu kana irratti haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akka itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa ibsetti haleellaa kana kan raawwate humnoonni kunniin madoo fi namoota du'an yookaan reeffa konkolaataan kaasanii deebi'aa yeroo jiranitti haleellaan kan irratti raawwate jedhee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana wal qabate wanti jedhame jiraachuu baattus mootummaan humna dabalataa bakkoota garaagaraatti erguudhaan loltoota waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwatuuf sochii cimaa taasisaa jira jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin Sudaan keessatti jalqaba bara 2026 irraa kaasee hanga ammaatti haleellaa diroonii namoota nagaa irratti raawwatamaniin namoonni nagaa 1,000 ajjeefamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Haleellaa diroonii deeggaramuudhaan Sudaan keessatti lola gaggeeffamaa jiruun wal qabatee baatii jalqaba bara 2006 irraa kaasee haleellaa diroonii namoota nagaa irratti raawwatame namoota nagaa 1,000 ol lubbuun isaanii galaafatamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wiixata kaleessaa beeksisee jira. Dhaabbatichi itti dabaluudhaan haleellaa diroonii deeggaramuudhaan lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru irratti caalatti kan miidhamaa jiru namoota nagaatti jedhee jira.
Koomishinarri ol'aanaan mirga namoomaa UN Volker Turk akka jedhanitti waraanni Suudaan keessatti waggoota 4 gaggeeffamaa jiruun lubbuun namoota hedduu badee jira. Namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa baqatanii jiru yookaan buqqa'anii jiru. Namoonni hedduun immoo rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru jechuun kan ibse yoo ta'u, rakkoon sarbamiinsa mirga namoomaa hedduunis raawwatamaa jiraachuu himee jira. Kanneen keessaa gudeeddii fi haleellaan sanyummaa irratti xiyyeeffates akkaan hamaa ta'uu ibsee jira. Waajjirri isaanii muddee hanga caamsaa bara 2026tti bara kana jechuudha. Namoonni nagaa 1,000 ol haleellaa diroonitiin ajjeefamuu isaanii galmeessuu isaa dubbatee jira. Akkasumas Turkiin mana maree mirga namoomaa Jeenevatti argamu irratti waraana kanaan wal qabsiisee Suudaan keessatti waraanni suukaneessan gaggeeffamaa jiraachuu ibse. Waraanni suukaneessan kun babal'achuu fi hammaachaa dhufeera jechuudhaan dubbatee jira. Akkasumas waraana kanarratti diroonii fayyadamuun wal qabate rakkoon uumamaa jiru ol ka'aa jiraachuu ibsee jira. Gama biraatiin lolli kun gara daangaa Itoophiyaattis siquudhaan hanga daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun haleellaan raawwatamaa jirutti babal'ataa jiraachuun isaa irra deddeebi'uun gabaafamaa ture. Lolli kun mootummaa Suudaanii fi hidhattoota Suudaan gidduutti daangaa Itoophiyaallee cabsee seenuudhaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti babal'ataa jira jedhamee jira. Lola kanaan Itoophiyaalleen ni hamatamti. Itoophiyaan finciltoota Suudaan gargaarti jechuudhaan qaamonni garaagaraa yeroo garaagaraatti ibsa kennaa kan turan yoo ta'u, ammas Itoophiyaan konkolaataa halluu dibuudhaan finciltoota Suudaaniif kennaa jirti jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Iccitiin kun hordoffii saatalaayitiitiin bahe kan jedhame yoo ta'u, konkolaattota haaraa gara Asoosatti geessuudhaan Asoosatti halluu dibuudhaan gara Suudaanitti geessuudhaan finciltoota Suudaan RSF yookaan Rapid Support Force jedhamaniif geeffamaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi isiniif haa baay'atuun hawwii kenna. Nagatti turaan illee dhaamsa kenna. Nagatti nu tura.